Gosti Booranaa akkuma beektanii Oromoo keessaa saba Oromoo bal'aa kan keessa hangafni gosa Booranaati. Booranni gosti isaa tun gurguddoo lamatti qoodamti. Isaanis sabboo sadeeniif goona bal'aa jedhama. Goona bal'aan kun gosuuf jala qaba. Sabboo sadeen Digaluu, Maxxarrii, Karrayyuu. Kaan ammoo goona bal'aa. Goona bal'aan ammoo iddoo lamatti qoodama. Iddoo lamaan inni qoodam keessa Arooressaa fi Fulleel jennee goona bal'aa kan bakka lama qooduu dandeenya. Arooressilleen ammas gosuuf jala qaba. Fulleellinis gosuuf jala qaba. Gosta lamaan keessa Fulleelleetu hangafaan ta'eef Fulleel irraa kaanu. Fulleellee man torba yookiin gosa torba of jala qabdi. Arooressilleen akkasuma gosa torba of jala qaba. Walumatti gosa 14 of jala qabdi. Fulleellee akkuma hangafoomitti isaaniitiin tokkoffaa Daaccitu, Mancitu, Hojitu, Galaantu, Siraayyuu, Bachituu fi Foonnitu jenne bakka kana qooduu dandeenya. Arooressa dabarra. Arooressilleen akkasuma man torba of jala qaba. Torbaan keessa Arusii, Awwaxxuu, Qarcabduu, Warri Jiddaa, Maliyyuu, Dambituu fi Noonituudha. Waa'een gosa Booranaa har'aaf qabannee sanii dhiyaan kanuma fakkaata. Yeroo biraa bal'inni isaatiin akka walitti deebinutti horaa bulaa.